Yoya nagas indagane kabajamtoota abjaalatamtoota hordoftoota madda olaa'u miidiyaa hangafa dursun oduu isin dhageessifna oduu wajjin falmata rorootiin nagas indagane bakka tartanitti nageenyi keenya isin haadha qabu isin jenna. Magaalaa Roobeetti hoggansa leenjii ga'umsaa fi dandeettii cimsuu fudhachuu turanii fi simannaan taasifameefii jira. Lammiileen Israa'el Iraan nutti baacaa jirti malee lola nurratti geggeessuu qofaa miti kuni baacoodha jechuudhaan guyyaa kaleessaa dubbatanii jiran. Oduu gama biraatiin haasaa yakkamaa waraana Netanyahuun pirezidaantiin Israa'el godhaa jiru USA in ilaallatu jechuudhaan seenatoroonni Ameerikaa balaaleffachaa jiru. Dammaqanii kaanis yaada isaanii ibsachaa jiru. Akkasumas pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin warshaa niwukilaara Busharaa kibba Iraan keessatti argamu kan dhaabbata Raashiyaa Roozanotomii jedhamee ijaarame keessatti hojjettoonni Raashiyaa 200 ol akka jiran himanii jiru. Oduun keenya kanniinii babal'ina oduutti isin deebisaa oduu wajjin falmataa rorooti. Magaalaa Roobeetti hoggansa leenjii ga'umsaa fi dandeettii cimsuu fudhachuu turaniif simannaan taasifamee jira. Koreen qindeessituu hoggansi magaalaa Roobee gaggeessitoota magaalaa Roobee leenjii ga'umsaa fi dandeettii raawwachiisummaa sadarkaa naannootti kennaman fudhachaa turaniif simannaa ho'aa taasisanii jiran guyyaa kaleessa. Gaggeessitoonni kunniin guyyoota 45f leenjii ga'umsaa fi dandeettii raawwachiisummaa sadarkaa naannoo isaaniif kenname fudhachuun ergama naannootti isaaniif kenname fudhachaa nagaan gara iddoo hojii isaaniitti deebi'uun baramee jira. Kominikeeshinii magaalaa Roobeetti gabaase. Lammiileen Israa'el Iraan nutti baacaa jirti jechuun lammiileen Israa'el yaada isaanii dabarfatanii jiran. Iraan akka namaattiyyuu nu laakkaan jirtu jettee ammoo misaa'ila haaraa kalaqxee nurratti yaalaa jirti jechuudhaan komii isaanii ibsatanii jiran. Dirree shaakalaas nu godhattee jirti haalli amma keessa jiru kun haala ulfaataa fi yaaddoodha jechuudhaan yaada isaaniis dabarsatanii jiran. Waldhibdee keessoo Israa'elitti iddoolee adda addaattis akka mul'achaa jiru marsaalee hawaasummaa irratti darbee mul'ataa jira. Kaayyoon misaa'ila kennaa haleellaa raawwachaa jirtu miti kaayyoo biraan nuuf hin galle malee kallattii adda addaatiin nutti baacaa jirti jechuudhaan jiraattonni magaalota adda addaa dubbataa jiru. Kun mallattoo kaameenii fakkaataa samii keessaan to'annee jirra jechuu barbaaddeeti jechuudhaanis yaada isaanii dabarsanii jiran. Mallattoo pirezidaantii Iraan kaameenii fakkaate jechuudhaanis yaada isaanii dabarsanii jiran. Senatoroonni USA yaada adda addaa kennanii jiran. Haasaa yakkamaa waraanaa Netanyahuun USA godhee irra deebiidhaan kennanii jiran. Keessaayyuu qabxileen ijoo kaafaman keessa pirezidaantiin Ameerikaa yookaan immoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiif ergaalee gurguddoos dabarsanii jiran. Iraan yeroo ammaa kanatti haleellaa Israa'el irratti raawwachaa jirtuuf mootummaan Israa'el akka waan pirezidaantii Ameerikaa ta'etti yakkoota naannoo ofiitiif nu dhiibuun qabu jechuudhaanis komatanii jiran. Imaammata alaatii fi waraana USA murteessuu ta'uu hin qabus yookaan immoo Israa'el murteessuu hin dandeessu jechuudhaanis yaada isaanii dubbatanii jiran. Haaluma kanaan qabxii sadaffaa irratti uummanni Israa'el murtee inni Iraan waliin waraana jalqabu isaa yoo deeggare sun dhimma isaanii fi waraana isaaniiti malee Ameerikaan ilaallatu jechuudhaan seenatoroonni Ameerikaa dubbatanii jiru. Ameerikaan qaama waraana Israa'el seera idil addunyaa cabsuun eegalte kana ishee ta'uu hin qabdu jechuudhaan ibsa ejjennoo isaanii dabarsanii jiran. Kanaan wal qabatee dhimma Israa'el jalqabatti Iraan weerarti keessaayyuu daangaa ishee cabsuudhaan seenuun seera addunyaa cabsuudha jechuudhaanis yaada isaanii dabarsanii jiran. Uummanni Ameerikaa Israa'eliif jedhee biyya nagaa waliin qaban waliin waraana seenuu hin qabu jechuudhaan akkuma uummata Ameerikaa seenatoroonni Ameerikaas dammaqanii jiru jechuudhaan gabaasni adda addaa mul'achaa jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin warshaa niwukilaara Busharaa kibba Iraan keessatti argamu kan dhaabbata Raashiyaa Roozanotomiin ijaarame keessatti hojjettoonni Raashiyaa 200 ol akka jiran himanii jiran. Nageenyi isaanii akka mirkanaa'u hoggansa Israa'el waliin waliigalee jechuun Raashiyaan sagantaa niwukilarii siivilii Iraan waliin hojjechuu itti fufuu fi dantaa isaanii damee kana irratti mirkaneessuu akka dandeessus himanii jiru. Kibxata darbee sagantaa televezyiinii irratti gaazexeessota biyya alaatiif ibsa kennaniin Putin waliigaltee nageenya Israa'elii fi fedhii Iraan sagantaa niwukilaara siivilii mirkaneessuu danda'u ni danda'amas jedhanii jiran. Kuni dhimma micciiramaadha. Asitti of eeggannoo guddaa gochuu akka qabnus beekamaadha jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran.
Guyyaa irraa pirezidaantiin Ameerikaa Iraan humna ittisa guddaa qabdi garuu amma meeshaa waraana keenya humna hin qabdu jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Iraan sirna ittisaa fi misaayila sadarkaa ol'aanaa, diroonii sadarkaa ol'aanaa fi dandeettii humna waraanaa hin haalamne qabdi. Dirree waraana irraa cabsuun salphaa miti jedhanii jiran. Iraan yeroo ammaa ga'umsi irratti argamtu salphaa miti humna niikularaa gurguddaa qabdi kanaaf Iraanin salphatti cabsuun danda'amu jechuun Doonaald Tiraamp pirezidaantiin Ameerikaa ibsanii jiran. Haa ta'u malee nuti warri Ameerikaa meeshaa waraanaa guddaa qabna, meeshaalee niikularii fi misaayilaa fageenya dheeraa, xiyyaarota gurguddoo fe'umsaa fi sirna teekinooloojii baay'ee ulfaataa ta'e qabna. Meeshaa ciccimoo hojjechuun wanti nu xiqqaatu hin jiru jechuudha yaada isaanii dabarsanii jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa kun olaantummaa humna Ameerikaa ibsuuf yaade garuu Iraan mootummaa humna guddaa qabduu fi kutannoo qabdu ta'uu ishee ragaa ba'ee jira. Doonaald Tiraamp dheengadda yeroo lammaffaa pirezidaantummaa Ameerikaa fudhatan yeroo jalqabaaf muummicha ministeeraa Israa'el Biniyaamii Netanyaahuu waliin wal arganii turan. Akkasumas dhimma Iraan irratti marii cimaa fi kallattii taasisuun isaanii waa yaadatamudha. Yeroo sanatti mata dureen Iraan irratti Netanyahuun akkasumas jecha dubbate Iraan biyya dadhaboodha, mootummaan ishee laamshaa jira, ummanni ishee rakkinaa fi gidiraa keessa jiraachaa jira, kanaaf Iraan cabsuun salphaadha jechuun isaa waa yaadatamudha. Haa ta'u malee pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp ibsa Netanyaahuu kana hin fudhanne, deebii cimaa kenninaan akkas jedhan. Iraan akka isin yaaddan laaftuu miti, Iraan biyya cimtuudha, akkasumas cimtee itti hafti. Kanaas ummanni Iraan ummata dadhaboo miti, isaan cimoodha. Rakkoon jiru ummata Iraanii wajjin osoo hin taane mootummaa isaanii qofaan wajjin jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa dubbachuu waa yaadatamudha. Akkasumas Tiraamp Iraanonni akka guddatan milkaa'an nan fedha. Iraan wajjin waltaane diinagdee Iraan fooyyessu, diinagdee isaanii kallattii qabsiisu. Haa ta'u malee garuu Iraan meeshaa niikularii akka qabaatu hayyamuu hin danda'u, kun gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan pirezidaantiin USA dubbatanii turan. Tiraamp Iraanonni akka salphatti hin cabsinu jechuudhaan kallattii adda addaatiin irra deebiidhaan mirkaneessee jira. Israa'elitti aare jechuudhaan humna ishee kan dhoksu Israa'el jabduudha, humna waraana cimaa wajjin diinagdee fi dippiloomaasii cimaa qabdi. Haa ta'u garuu Iraan cabsuu in milkaa'u kun hanga ammaatti haleellaa xiyyaaronni ciccimoo 500 ol Iraan irratti raawwatamus hanga ammaatti gabaasni niikularaa Iraan keessaa tokko cabsuu yookaan balleessuu hin danda'amne jechuudhaan pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp dabarsanii jiran. Odeessa keenyarraa asirratti xumurree jira. Oduu biraatiin amma walitti deebinutti kan isin wajjin turan falmata rooti waan dhaggeeffataniif galatoomna.